Ashama daawwattoota FiB irraa qophii of ilaalle keenya isiniif qabannee dhiyaanneerra. Isinis gaa of ilaalle hawwiidhaan akka eeggattan nutis gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo akkasumas barsiisota garaagaraa qabannee magaalaa Finfinneetti argamuun jaallattoota magaalaa Finfinnee waliin turtii taasisna. Isinis mana keessan taa'atii hiriyaa fi maatii keessan waliin gaafilee kana wal gaggaafachaa deebisaa yaala bashannana haga xumuraatti nu waliin tura. Ani Daraartuu Nagaash gama ogummaa kaameraatiin Biraawun Dajanee waliin jira. Nu waliin tura. Mana namaa dhatte yoo dammasii kennani damma yoo nyaatte yeroo baatu maal jettee eebbista warra dammasii kennan. Dammaa fi nagaan dhabina jedheen ba'a. Dammaa fi nagaan dhabina. Dammaa fi nagaan dhabina. Mi'aa jedheen ba'an jechuudha. Dammaa dhabina mi'aa jedheen ba'a. Bunaaf nagaan dhabina. Bunaaf nagaan dhabina jedhama sirriidha. Sana damma yoo nyaatte dammaaf nagaan dhabinaadha. Dammaa fi mi'aan dhabina mi'aa. Mi'aan dhabina. Mi'aa akka dammaa mi'aa jedheen ba'a. Mi'aa jedheen baay'ee. Damma nyaannee baanu. Afaan keessan dammaa ta'u jennaan. Afaan keessan dammaa ta'u jennaan. Afaan keessan akka dammaatti mi'aa. Daraaraas hin jedhama. Daraaraas jedhanii eebbisanii hin ba'u. Eebbi akkuma naannootti wal geessuu danda'a. Sirriidha. Okay, warra dammanaa kenne sana. Qeen keessan haa midhaa'u jedha. Qeen keessan haa midhaa'u. Qeen keessan haa midhaa'u. Walitti midhaa'u. Walitti midhaa'u. Walitti midhaa'u. Walitti midhaa'u. Qeen keessan haa midhaa'u jettee baata. Walitti midhaa'u aduun baata. Egaa damma nyaattee yeroo baatu jechuudha warra dammasii kennite. Kanneen dachaa hortuu gareen keessan dachaadhaan baay'eetu jedhama. Akka naannoo keenyatti jechuudha. Nama dammasii kenne maal jettanii eebbisu? Kanneen dachaadhaan hortuu. Kanneen dachaadhaan hortuu. Waggaa irraatis kan nyaannu nu haa taasisu jedha. Waggaa irraas kan nyaannu nu haa taasisu. Waggaatti miti reekaa. Onkololeessa keessa baay'inaan kan ga'u jechuudha. Waggaadhaan nama dhufee nyaatu nu haa taasisu kanniisni dachaadhaan hortuu jechuudha. Akkas jedhama akka nani beekutti jechuudha. Yeroo biraas dhattee nyaachuudha. Hoo jiraate yoo dachaadhaan hore dammi hin dhabamu bakka akkasumatti waggaadhaan jechuun waggaadhaan ga'a malee amma waggaa saniitti nyaachuu dandeenya jechuudha yoo dachaadhaan hore. Maal jedha waaqayyoon isin yaalaatu jedhama. Oh my goodness. Waan biraa jira? Isin jedhama. Dammasii kennanii waaqayyo isiniif haa laatu karaa mana keessatti. Maal akkasumatti jechuun mana tokko dammanaa dheessanii waan beekneef. Nama dhattee tarii namni si argullee mana kootiin nyaanni akkasii hin jiru. Mana namaa dhattee namni dammasii kenne hin jiru. Hin jiru waa dubbachuuf. Mana namaa dhattee yoo dammasii kennanii nyaatte gaafa baatu maal jettee eebbista warra dammasii kennan? Okay. Wazee nillee waan akkasiis qunnamee hin beeku garuu dammallee yeroo hundaa nan nyaadha. Eebbistee tarii warra dammasii kennan. Qeen keessan maatiin keessan haa mi'aawu jedheen ba'a akka. Oh my goodness. Maatiin keessan haa mi'aawu jettee ba'a. Jireenyi keessan haa mi'aawu jedheen ba'a. Warra dammasii kennan sanaan. daraaraa uraa'edha. Kadammaa mi'aawu. Daraaraa ta'a. Daraaraa ta'a. Urgaa'edha. Soddaan abbaa kee ilma kaakayyuu keessiif maal? Soddaan abbaa kee
Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee siif maal? Soddaan abbaa kee Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee siif maal ta'a? eessumaa jechuudha. Ilma akaakayyuu kee obboleessa abbaa koo obboleessayyee Dubatti deebi firummaas isuma mana keessa jiru jechuudha. Ebeliyoo akkas naa taate akkasii naa taate inni naaf deebi'ee mee jedhiiti. eessuma. Eessuma si ta'a jechuudha. Soddaan abbaa koo anaaf akaakayyuu kooti. Soddaan Soddaa abbaa kee ilmi akaakayyuu kee deebi'ee siif maal ta'a? Soddaan abbaa koo ilma eessuma naa ta'a. Eessuma naa ta'a. Soddaan abbaa koo ilma akaakayyuu kooti jechuun abbaa kooti. Kanaaf eessuma ta'a jechuudha. Eessuma taa'ee. Ilmi akaakayyuu koo abbaan Abbaa kee ilmi akaakayyuu kee. akaakayyuu koo kan dhashe abbaa koo kan dhashe akaakayyuu kooti. Ilmi isaa immoo anaaf abbaa kooti. Wayida immoo wasiila kooti. Kan obboleessa abbaa koo wasiila kooti. Kosaa filadhu ka abbaadha moo? Anaaf abbaa kee. Abbaadhuma abbaa. Abbaa kee anaaf. Abbaan kan na dhalche abbaan isatti waamamu jechuudha. Kan obbolaa lamaan yoo ta'e immoo wasiila koo jechuudha. Kanaaf abbaa kooti na. Abbaa kee. Soddaan abbaa kee? Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee. Ilmi akaakayyuu kiyyaa. Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee sii maal ta'a? Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee. Abbaa kiyyaaf soddaadha. Ilmi akaakayyuu kiyyaaf. Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee siif maal ta'a? Ilmi akaakayyuu kooti abbaa kooti. Abbaadhuma abbaa kee. Ilaali kan jedhe soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee siif maal ta'a? Soddaa abbaa kee ilmi akaakayyuu kee. Qoy abbaa kiyyarra maal fuudhe soddaa ugaa jedhamu? Fakkeenya ilma akaakayyuu kooti. Ati dubamatti deebiiti warra maatii keessa gallitti Ilma akaakayyuu. soddaa abbaa koo ilmi akaakayyuu koo akkas ebelu anaaf akkas ta'u. Eessuma jechuudha. Eessuma deebisa. Waasila jedhama. Karaa abbaa. Akaakayyuu amma akka naannoo keenyatti akaakayyuu kan jedhamu karaa aadaatis karaa abbaatis akaakayyuu jedhama. Eessumni obboleessa haadha keetii jechuudha. Waasilli immoo waasila jechuun immoo obboleessa abbaa keetii jechuudha. Akka naannoo keenyatti amma eessuma jenna garuu ergan ijoollee gara yuunivarsiitii adda baase turmaayyuu. Waasila jedhama gara lixaa kana gara Amboo fa'aa yoo deemte Wallagga fa'aa yoo deemte ilma waasila kiyyaadha nama. Ilma waasilaa jechuun ilma obboleessa abbaa jechuudha. Ilma eessumaa jechuun immoo nuyi akka shawaatitti gara salaalee kanatti ilma eessuma jenna lachuudhaan iyyuu. Eessuma jenna. Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee siif maal ta'a? Okay. Soddaan abbaa koo. Ilmi akaakayyuu kee. Soddaan abbaa koo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rabbi. Warruma manaatti deebi'iti. Akkasitti. Soddaa abbaa koo jechuudha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Akkanatti bira kun qabu. An beekan ture jalaa bare dhugaa rabbi. 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 Eessuma. Soddaan abbaa koo. Ilma
akaakayyuu soddaa abbaa keessa godhuti akkas akkas jedhiti walitti fidiiti maal naa ta'a calculation machaa hojjeta teorii irratti ariifiidha kanaaf calculation danda'u kanaaf ta'uu danda'a. Soddaan abbaa kee soddaan abbaa koo ilmi akaakayyuu koo soddaan abbaa koo anaaf akaakileetti naaf oolu jedhee yaada. Soddaan abbaa kee ilma akaakayyuu kee siif maal siista? Soddaan abbaa koo ilma akaakayyuu koo soddaan abbaa koo anaaf soddaan abbaa koo anaaf wasii soddaan abbaa koo anaaf eessuma kooti. Soddaan abbaa koo jechuudha. Kanaafuu soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee si maalitti si oolu? Anaaf ilmi akaakayyuu koo sorry. Ilmi akaakayyuu kee si maalitti si oola? Soddaan abbaa koo ilmi akaakayyuu koo ilma akaakayyuu koo ani qoysi gana iskiriiptoo hin qabanne gaani ilmi akaakayyuu koo ana manaatti deebi'iti. Okay, ilma akaakayyuu koo ilmi akaakayyuu koo eessumatti naaf oola. Kanaafiyyuu eessumatti naaf oola jechuudha eessuma kooti. Abbaa naaf ta'a. Gaaffii bara deebiin. Soddaan abbaa kee ilmi akaakayyuu kee siif maal ta'a? Eessuma. Kamii keessatti sirrii dhagaa? Abbaadhaan jedha. No! God, please, no! No! Soddaan abbaa koo waan ta'eef soddaan abbaa kooti obboleessa haadha kooti jechuudha. Kanaaf si eessuma ta'a. Eessuma naaf ta'a. Isaa immoo abbaa ta'a. Kanaafuu ati abbaadha jettee erta jala murtee. An jala murate abbaadhaan jedhe. No! God, please, no! Isaa garuu eessuma. No! Gaafa dubartiin tokko deessee gaafa eebbistee baatu ulmaa leencaa ciisii jedhama miti? Ulmaa leencaa ciisii. Ilma leencaa Ulmaa leencaa ciisii jedhuun gaafa isheen gaafa deessee ciistu jechuudha. deessee eebbistee yeroo baatu jechuudha ulmaa leencaa ciisii. Maal jechuudha itti yaadda ulmaa leencaa ciisii? Akka leencaa jabaadhu fa'i. Akka leencaa jabaadhu fa'i. Akka leencaa jabaadhu fa'i. Akkasuma fakkaata garuu hin beeku. Jecha hin beeku. Jaba waan ta'eef. Jaba waan ta'eef. Garuu ulmaa leencaa ciisii. Leencatti ciisichi hin jabaatu jechuudha. Uumanni itti jabaatu hin jiru waan goota ta'eef wanni itti jabaatu hin jiru. Itti hin jabaatu waan ta'eef ciisichi siifaa salphaatu. Fakkaata akkasumatti fakkaataan. Ulmaa jechuun Oromoffaan namni tokko waan ta'e keessa ture yoo gadi ba'u keessattuu dubartiin deessee ciisaa turte yoo alatti gadi baatu ulmaa baate jedhama. Ulmaa leencaa ciisii. Leencaa siin qaba waan. Leencaa haa ta'u jechuun jabaa yookaan fi onnataa waan biraatti namsiisisanii tokkosaa jechuudha. Yoo malee caasaa jira. Kanaafuu akkasiidha. Mucaan kee jabduu siif haa taatu. Mucaan kee leenca faana. Waan leenca faana walitti fiddee jabduu kan jiru. Akka leencaa goota ta'e. Mucaan akka goota taatu. Mucaan kee goota siif haa taatu. Suuraa ulmaa leencaa ciisii. Waan akkasumatti fakkaata garuu waan dhageessu beeku waan akkasii jedhee fudhatu. Eebbichi karaa mucaadhaa jechuudha. Mucaan kee jajjabaattu jechuudha edda akka keessa. Mucaan kee jajjabaattu yaa'u already atillee jajjabaadhu kadhi. Siree cabsii kadhi maal kan jedhu waan jiru waan kana wal fudhatu. Jajjabaadhu kadhi. Mucaan isheellee goota akka ta'u. Bakka maal jedhama leenca amma goota kamirraayyuu mootii bineensotaa waan ta'eef akkuma kana mucaan isheellee akka ta'u
yaadanii fi kan deeman jechuudha. Caalaa ishee karaa mucaadha. Gara mucaadha. Nama da'e eebbisuu dhattee gaafa eebbistee baatu ulmaa leencaa ciisii gattee baatu. Ulmaa leencaa ciisii jechuun maal jechuudha? Leenci yeroo baay'ee hirriiban dabarseeti yeruma muraasa keessatti immoo wanna nyaatus argachuu danda'a. Fudhadhuu tokko jechuudha. Siree cabsiitii fa'i. Olmaa leenca ciisichuun akka leencaatti sitti haa tolu waan hundumtuu. Waan hundumtuu sitti haa tolu. Sitti haa tolu bakka sitti toleetoo ka'e jechuudha siree sanarra. Siree sanarraa ka'e. Okay. Ilmi keessi faa guddattu. Ilmi keessi faa guddattu namaatu. Ciisii jechuun ilmi keessi faa guddattu. Kontekstuaalii jechuun dhageenyis hin beeku dhugaa dubbachuuf kanaan dura garuu akka sanatti fakkaata. Dammas nyaattee hin beektu mana namaati. Namas eebbistee hin beektu. Hin beeku. Dhugaan jira. Yeroo jedhamu hin dhageessa. Harree kun dhageessanis. Ilmaan hin caaccisiisu ma jedhu jechuun ma dhageessa. Hin beeku. Dhugaa irratti. Ilma Ulumaa leencaa ciisi. ulumaa leencaa. Ani kana hin beeku. Eebba akkaataa kanaattis eebbisee hin beeku. Akka naannoo. Eebbisuu dhattee beektaa? Nama da'e eebbisuuf deemee hin beeku. Akka biyya keenyaatti siree cabsii ka'iidha kan nuyi jennu. Siree cabsii ka'ii sin jedhama. Ulmaa leencaa ciisii sin jedhama. Akka naannoo keenyaatti siree cabsiitii ka'iidha kan jedhamu. Injifadhuu ka'i jechuudha. Siree cabsii ka'iin jajjabaadhuuti. Jajjabaadhuu ka'i jechuudha. Inni jedhama garuu akka naannoo keenyaatti akka nuyi barreetti yookaan immoo akka naannoo kee gara Wallagga. Wallaggatti ulmaa leencaa ciisiin jedhamu jechuudha. Siree cabsii ka'ii qofa jedhama jechuudha. Egaa akka Wallagga afurtu jira. Wallagga afurtu jira. Wallagga arfan keessa kun akka naannoo yookaan immoo akka intiniin ani keessa jiraadhutti jechuudha. Aanaan keessa jiraadhutti jechuu danda'a. Akka jechuun amma leenci gaafa ciisu laftinni ciisuu hin beekamu. Kanaaf dhokatee waan ciisuu fi bakka akka leenca sanaatti jechuudha kabajamaa. Lakkii. Ulfaadhaa bakka jirtanitti ulfaadhaa jechuudha. Gaafa ciisuun kabajamaa? Jechuun kabajamaatu hin taane bakka leenci jiru kabajaa qaba. Bakki leenci jiru amma garuu ciisidha. Ulumaa leencaa ciisii. Akka leencaatti kabajame jechuudha. Ani akka yaadutti ulmaa leencaa ciisaa jechuun qanani'aa jechuudha. Qanani'aa jechuudha. Maaliif leenci yeroo ciisu bakka qooraa yookiin bakka filatamaatti ciisa waan ta'eef qanani'aa jechuudha. Akkas jechuudha. Ati immoo kabajamaa sodaatamaa akka leencaa jechuudha. Ulumaa mee kamtu keessantu sirriidhamee wal amansiisaa meesin lama? Hayi qanani'aa natti fakkaata waan ta'eef an akkasitti yaadaan. Ati immoo akka leencaa kabajamaa sodaatamaa. Sodaatamaan hin ta'u. Sodaatamaan hin ta'u. Sodaatamaan hin ta'u. Maaliif? Leenci yeroo hundumaa foon nyaata. Kuni beekamaadhaami. Yeroo sana immoo yeroo da'ee sanatti immoo leenci yeroo dhaletti immoo foon sana nyaatee bakka waaniitti qanani'ee ilmoo isaa sana guddifata waan ta'eef qanani'aa jechuudha. Beekamaadha. Deebii isaa ati. Hanqanuma qorran jira garuu deebii isaa ati nuu laadha. Daawwattoota keenya of ilaaleen ammallee akkuma tifetidha kan inni jiru gaafillee bashannansiisoo bohaarsoo akkasumas barsiisoo hedduu dudduubarra jira. Hanga xumuraatiin nu duukaa bu'aa gaafillee yaaluun dagatinaa bashannanaa turtii gaarii. Ati ilma abbaa gadaa? Kaayin jedhama abbootii amma jechuun karaa amantiitis yeroo baay'ee namni fakkeenyaan akka namni tokko biratti waa'ee karaa amantii ortodoksii ittiin wal qabatee namni fakkeenya ortodoksiidha. Akka naannoo keenyattis haa ta'u akkuma waliigalaatti yoo fannoo sirratti argan bakka waanuma bakka oromummaa fa'aa gadhiisee itti fakkaata namoota tokko. Garuu ati ilma abbaa gadaati? Ilma abbaa gadaati gadaa waa'ee sirna gadaa sirriitti ofii kiyyaafiyyuu nani qo'adha sirriitti. Tole ati sadarkaalee sirna gadaa keessaa isa kam keessa kan ati jirtu?
Ani foollee irra hin jira deetanii yaade garuu akka kun. Foolleen meeqa galu? Foolleen waggaa 20 waggaa 10 hanga 24 na fakkaata. Foollee kun garuu waggaa 8 waan ta'eef. Ja'a gadi 24 17 gadi 24 16 waggaa 8 waan ta'eef waggaa 8 amma meeqatti deema? Amma 48 moo waan akkasitti. Kanaafuu ati umuriin kee waggaa 16 gadi 24 gidduu jira. Garuu 24 irra ol darbeera. Kanaafuu 25 kaasnee ol baata kaa 25 kaasteeta. Kiyya sirmaayyuu fooluma jedhama garuu foolleen 24 hanga 32 na fakkaata. Ati foolleedha jettee miti? Foolleen meeqa haga meeqaati? 24 hanga 32. 24 haga 32. Foollee. Dassaa 16 24 maamee gurguddaadha. Dabballeedha. Dabballee natti fakkaata. Umuriin kee meeqa 24 haga 32 gidduu. 24 sana dabalatamoo? Hin dabalatu 25 kaasnee jechuudha. 25 haga 32. Eeyyee. Kanaaf abbaa duulaa jedhu. Dabballee jedhee fudhadheera. Itti sirreessadha yaa. Abbaa duularraa dabballeetti sirraa'ee jechuudha. Kanaaf ati abbaa dabballeedha jechuudha. Jedheen yaada garuu. 100% itti namanu jechuun eeyyeen 24 16 amma 20 akkas jedhee yaada. Waggaa 8 waggaa dabarte sanan fudhatu isa olii sanan fudhatu isa itti aanu sanarraa ka'a. Sadarkaa maalii keessa jirtu? Ani amma sadarkaan ani keessa jiru akka nama maccaaftu lamaatitti asitti hima. Sadarkaa shanan jiran keessaa nu biratti amma itti makoo jedhama. Saniin dabballee jedhama. Saniin booda foollee jedhama. Dooroma jedhama. Luba jedhama. Isa keessaa ani amma kanan keessa jiru isa dhufutti jechuudha. Dooroma keessan seena jechuudha. No, dooroma miti dabballee keessan seena. Dabballeen 8 aga 16 kan jirudha. Akka naannootitti asitti masii galee akka naannoo maccaaftu lamaatitti akka lixa shawaatitti sitti haasa'aa jira ammaan. Nu biratti amma itti makoo jedhamta. Gaafa abbaan kee luba ta'u ati jabbiloota taateeti gorannoo jabbii seentee mar'attaa gaafa saniin booda yoo baatu ati maal taata itti makoo taate jechuudha. Itti makamte sirna gadaa sanitti makamte jechuudha. Gaafa abbee luba ta'ee saniin ittaansee dabballee taata. Dabballee jechuun isa nama kakaasuu hiikni isaa yoo ta'e saniin booda foollee taata. Saniin booda dooroma taata. Dooromaan booda immoo luba taata. Naannoo keenyatti akka itti ibsama. Akka naannoo shawaatti jirutti ani amma dabballee keessan jira. Ati ilma abbaa gadaati? Sadarkaalee sirna gadaa keessaa isa kam keessa jirtu? Sadarkaa murna keessa jira. Murna keessa jirta? Murni meeqa haga meeqati? Yoo aga 8 warra jiran ka tokko aga 8 jiranii. Waggaa tokko aga 8 kan lakkaa'u waan akkasumas fakkaata garuu ani baay'ee kana. Onnati beersite. Ati naannesite waan qabu. Kanaafuu ati meeqa haga meeqa gidduu jirta? Fakkeenyaaf meeqa haga meeqa gidduu jirta umuriidhaan? Yaa aga 3 ka. Fakkeenyaaf aga 8 ni. Ani yaa sadaffaarra jedhee yaada. Fakkeenyaaf ati umuriin kee meeqa haga meeqa gidduu jira lakkoofsaan? Umuriin kee amma fakkeenyaaf 33 25 aga 33 25 aga 33 gidduu. Kanaaf inni maal jedhama? 25 ta'e? 25 aga 33 gidduu maal jedhama? Ano walakkaa jedha walakkaa jedhama. Walakkaa kan jidduu jiru jecha. Akka maalitti? Kan illee jinni. Dabballee
Dabballeeni tokko lama qabaa garuu duwwaadha haga 8. Dabballee. Kanaaf kan kee kuusaadha jechuudha. Kuusa. Waraana faa of qopheessuu fardalee waan bakka jechuun bakka waraana sadarkaa waraanaaf of qopheessuurra garuu kan 24 hanga 32. Kuusaa jechuudha. Kuusaa. Kun amma dagadeera garuu irraa tureera waa'ee siree irratti maranni waa'eessaa. Sadarkaalee sirna gadaa keessaa isa kam keessa jirti? Okay. Jechuun sadarkaalee 8 akka jiran beeka. No. Saddeet akka ta'an beeka garuu markaa baradheera duraan jechuudha elementarii fa'aa. Ati isa kam keessan jira jettee yaadda? Tole umuriidhaan meeqaa gidduu jira? 24 hanga 30 wayitti. 24 haga 30 wayii gidduu jirti. Summaa inni maqaa isaa wallaale. Jechuun intinii sadarkaa sana beeka garuu perfectly kana jechuun dandeenyisi galee 8 akka ta'an garuu nan beeka. Ati ilma abbaa gadaati? Sadarkaalee sirna gadaa keessaa ati isa kam keessa jirti? Sadarkaa raabaa doorii keessa jira. Raabaa doorii meeqaa haga meeqaa? At least 24 haga 32 natti fakkaata. Haga 32 tti. Ati umuriin kee 24 haga 33 gidduu jira? Kanaaf deebisaa immoo inni raabaa dooriidha jechuudha. Ati ilma abbaa gadaati? Eeyyee. Tole sadarkaa sirna gadaa keessaa ati isa kam keessa jirti? Sirna abbaa gadaa keessaati qeerroo. Qeerroo waggaa meeqaa haga meeqaa? Qeerroon waggaa 8 hanga 30 natti fakkaata. 8 haga 30 qeerroo jedhama? Natti fakkaata. Qeerroo jedhama 18 haga 30 akkati jetti. Akkasitti yaada. Ijoollee keessan. Ijoolleen meeqaa haga meeqaa? Sirriitti illee hin beeku baadhe 24 haga 32 natti. 24 haga 32. 24 haga 32. Ati immoo qeerroo jette. Garuu meeqaa haga meeqaa gidduu jirta atama fakkeenyaaf? Ani 24 haga 32 gidduu jira. Atoo? Ani 20 hanga 30 gidduu jira. 20 haga 30 jedhee toon taane ammoo 8 hanga 30 gidduu jira. Akkasitti indira kan jiru waggaa 8 hin tirre. 25 hanga 33. Inni maal qaba? Qeerroo. Ollee jechuun kun. Dambiidolloo noo gaariidha Najjoon balleesse malee sirba Geetaachoo Hayilamaariyaam irratti dambiidolloo noo gaariidha Najjoon balleesse malee jedha. Maal jechuu barbaadesitti fakkaata dambiidolloon maal balleesse Najjoon maal balleesse dambiidolloon? Hin beeku. Nugaa. Hin beeku garuu maaliif akka jedhe hin beeku. Dambiidolloo noo gaariidha Najjoon balleesse malee. Najjoo dambiidollootti maal balleesse jettee yaadda? Yeedaloo sanaaf malee waan wal balleessan hin qaban. Waan balleessan hin qaban? Waan balleessan hin qaban fakkeenyaaf namni tokko yeroo sirba baasu walluuf yeedaloo isaa walitti fidachuuf wanna sana aadaa Oromoo ibsa jedhee fakkeenyaaf amma godina tokko keessatti kanneen warreen walitti dhiyaatan sana akkamittiin yeedaloo walaloo keessa gashachuu akkamittiin walitti naaf dhufa jedhee waan inni qindeeffate malee dambiidolloon waan itti isaan hin balleessin. Tolchee Najjoo waan balleesse? Waan balleesseef hin qabu. Garuu sirbuma tokko walaloodhumaaf jedhee sirba biyya naannoo tokko gaarii godhee naannoo tokko badaa godhuun hin ulfaatu jettee yaaddaati jechuun yoodhuma walaloof qofaatidha jettee akkaatii jetteetti jedha.
Yaa'u isatu beeka kaasa. Isatu beeka maaliif amma waa waleen sirbineen nama safara naannaa sanatti waa waleen sirbine gaafatee naannaa sana qoratee waan sirba sana dhiyeesseef gin yeedaloo walaloo fi yeedaloo sana akka bareechuufittis abboolii naannaa sana jiranii fi namoota naannoo sana jiranillee qoratee waan sana irratti qindeeffachuu ni danda'a. Kanaafuu akkas walaloodhuma sanaaf jedheeti malee wanti wanta addaan jiru jetta takka keetti. Isatu beeka. Isatu beeka. Sorkoof sorgoonitti fakkaata wanti mini. Sorkoof ijoolleen dambii ariifiidha warra najjootuu keessa galee intini godhaara. Waan akkasitti fakkaata. Dambidolloo ariifiidha gaariidha warra isaantu keessa galee waan I think jechuun koo biyaan isaa akkasitti fakkaata. Kanaafuu ijoolleetu yaa wanti isaa opiniinii mataa isaati opiniinii mataa isaati malee fakkeenyaaf ijoollee dambidolloodha ijoolleen najjoon naaf. Dambidolloo gaariidha najjoon balleesse malee. Dambidolloo najjoon balleesse. Jechuun isaantu keessa galee intini isaanii adeemti isaanii balleesse waan akka Meniire maalin maal ta'uu danda'a? No, waan biraa ta'uu danda'a jechuun sorkoof sorgoo isaa sirriitti baruu dhiisuu danda'a yoo ammaa boodii baruu danda'a kanaaf sirriitti taanaatti tanatti himuu dandeessa maara koo. Sirba Geetaachoo Hayilamaariyaam irratti egaa akkuma carraati illee wallagga jettee kana deebisuu dandeessa. Dambidolloo noo gaariidha najjoon balleesse malee. Seenaa maalii qaba jettee? Dambidolloon gaariidha. Dambidolloo noo gaariidha najjoon balleesse malee. Egaan anillee amantaadhaan Pirotestaantiidha. Baay'inaan hordoffii intini kana sirbaallee badaa baay'inaan hin hordofu. Yoodhuma jedhamullee akkuma seenatti wanti dhageessa. Dambidolloon gaariidha najjoon balleesse malee kan jedhu egaa irra caalaa dambidolloon egaa gara qeellam kana irra caalaa egaa seenaa dambidolloo fi najjoo sana isaan jidduu seenaa sana qoratee beekuu danda'a ta'a artistiin kun jechuudha. Ani amma seenaa artee intini dambidolloo fi najjoo jidduu jiru haga kanatti qoradhe sababa hin beekneef ni jedhama garuu baay'inaan egaa baay'inaaf hin nageenya. Yeroo jedhamu dhageesseerta garuu maaliif akka jedhamutu ati hin hubanne hin hubanne hin jedhama. Daawwattoota keenya of ilaalleedhaan bashannanaa bohaaraa akkasumas barnoota gaarii irraa argataa akka turtan yeroo gaarii akka nu waliin qabaataa turtan abdiin keenya guddaadha. Egaa yeroon deemee amma goolamneedha kan nuti jirru. Torban sagantaa biraadhaan gaaffilee biroodhaan haga walitti deebinutti dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku seenaa barsiisu nu haa taasisu jecha qopheessee isinii dhiyeessuudhaan ani Daraartuu Nagaash gama ogummaa kaameraatiin Birhaanuu Dajaneena waliin ture. Torban walitti deebina nagaatti.